wanni aslii fi mubaarak irratti wal lolaniif faraqaa gargaarsaa mana kiyya haa ta'uu fi mana keen ta'uu maak irratti aslii isaa yaa maakii goree kara maakii goree maakiin rabshaa dhaabdee achi wal lolan ajandaan rabshaan irratti ka'e garuu abbaa dubbii san dhiisaniiti aslii fi mubaarak walitti araaramanii bas maakii fi mubaarak walitti araaramne haati faaxee fi mubaarak walitti araaramne. anis keessan jira anis jaartiin aslii naani naasoftu anis sadaqaa nyaachuun barbaada gaafa araaramanii hodaa qalan maal taate anis keessan agalchi namaa miti ani. Seera wal geessanii jaarsa jaartii fudhatanii ijoollee amma iddoo lameen tanatti akka fatiyaa tana faa nyaata sana sin nyaachifne walitti sin araarsine quraana sin qabachifne waay hagayoon Oromoo sossobdan isin dhugaa tana baraa an dhugaan isinitti hima Oromoo namni isiniin hin taphatin mee dhaggeeffadha gaafin tokkoffaan an qabamu asirratti sheerriyaad abdii geetaachooti gatta'eet dubbii tana dadhabee itti dhiise moo taaptaap godhaa isin taaptaap godhaa. abdiin geetaachoo ababa of rubuta isinitti haa guutu isinis hogga namni dubbii babbareedu isin haasa'u seen mooraalii namaa Dhaaboo eegati kennaa gaayis. isin beekaa guuta ummatuma akkamisi ummanni kun nuti bara haasawa kana itti yaannet rakkina kamtu jira kaayiroo maaltu maal ta'e rakkoon kaayiroo duttu deemaa jirtu akkami kaayiroo yoo akkam argatte maalirra jirti jennee waan kana xiinxallee isiniif adda baasu halkanii guyyaa itti yaannee kitaabuma qofan barreessinii bara sini galee hayyootaa fi boodigaardota kiyyaa fi warroota na wajjin dubbii gingilchanii wajji moo amis akka haftamu gingilchuu jee dhufuu qaban maal jechuu barbaaddan hay hagan siyaasaa beekutti hagan dubbii beekutti adda baafadhee isinii fidee dhufee jira waan isinii fide kun waan uummata Oromoo isin fayyadu haqa uummanni Oromoo dhabe bakka uummanni Oromoo zallamame bakka uummanni Oromoo irratti baate tunis maal Yaa bakka Oromoon gowwamtee diyaaspooraan wal qooddee diyaaspooraan kanneen mubaarakii gargaaranii kanneen immoo asliidhaa gargaaran. Kun jechuun Oromoo miidhamtaniitu keessattuu ijoolleen biyya Arabaa miidhamtanii jirtu. Yaa kana ammoo nuti isinitti adda isinii baasuudhaan yoo hokkotana nu eeddanii sheer taaptaap hin goone maaliif nu jala teessan dhugaa uummata keessanii dhugaa keessan maaliif namni isin soba dhugaa fudhaa dhugaan eessatti jabjaa dura bakka dubbii ilaala galaana tokko qabuudhaaf bakkuma inni irraa ka'u sanitti eexisaniituma achitti wanni jedhan dhibdees bakkuma inni ishiin irraa kaa'u sanitti wal'aanuu eegalan dhugaan isinitti hima abdii gataachoo yaadni isaa bareedaa yaada isaatti waliin dhibu garuu osoo manguddoo fi hayyoonni meeqacha keessa jiranii abdii geetaachoo fidatee mubaarak asliidha walitti araaramuun suni maaltu keessa jira lolli deemaa jiru aslii waliin miti kan fayya aslii iddoo kanatti qabatan malee maakii fi mubaaraktu gargaarsa mana kiyyaa ta'uu irra wal lolan sila abdii geetaachoo wanni godhuu qabu maakii fi mubaarak walitti araarsuu qaba waa'ee kanarraa fatiyaa yoo waan beektu qabaate takka takkaan ishii gaafannaa addee fatiyaa fi mee idduutti fatiyaa lolaa keekka gooteeti. Namoonni kana lola namni qasarraa galchite jangaayii nama galchite. Namni qasarraa galchite sodaattee jedhani moo akkam akkami dubbi. Qoy meen sa'aatiin kaadha adii uffannee adii haasannaa. yaa rabbii kiyya yaa rabbi laalamiin na eegi. ምንድን ነው ጠቆርኩ እንዴ? ለራሴ እየጠቆርኩ ነው ጋይስ። ቆይ አዲው ፈነቲ አዲያ ሰና ሻርፒ አዲው ፈዱላት ሻርፒ አዲ ማለት ያው ፈቲያ እሺ አው ኮን ፈካው ላሊ ኢብሳ ተከፋ እሙሙን ቤቷቲ ዋይ እሙሙ ሐሳበየማ እሙሙ ማለት እሙሙን ቤቁ ጀቴ ረቢ ዞዳዱ እሙሙን ቤቷቲ ni qabdaati mumu maaliif hin qabda atu ni qabda mumu ni qaba waa'ee mumu keessatti dhiise waa'ee harka jawaar hindi kadhu jeetin taa'u jiraani nama jeenesbuu irratti galmaa'uu qabu keessaa tokko takkaa jawaar dawwalee dhiqadhu naan ja'uu qaba akkatti abadan harka kanas numan hin dhiqanne oromoo waan kana gaciiftanii hayyoonni meeqa irra mari'atee waan kana laaluu danda'uu qabdan hundi keessan jechuudha nama yeroo jalqabaa isin hojii warra poolitikaas isin hojii rakkanne jawaar dhiqadhu jedhu malee dhiqadhu jawaar eenyunni abiyyi eenyunni maal gatii ta'aniif Maqaa amma waa'ee kanaaf sabee amma waa'ee ani waan sitti dhufeef kana qofa na wanni je. amma gaafiin kee maal yaa ilaaha Inni kadhu neefere inni kadhu kan akka haga abdii taatu dawwalee dhiqadhu rabbumaa jee jechisi kana anjootti akka jawaar fudhatan dhiqadhan. Eshi gaafiin kiyya tokkoffaan gaafa dura wallolan mubaarakii fi asliin
موتي جانتونو ربشاك أبدي برشاك أبا ربشاك يتريسي أنا مالك قولي ستين أرجع جراك تاب قولوا من نورمو اوكي مالف نمني irratti mubarak asin irratti wallolan dhukuba isaatiin xiyyeeffatee odoo isaa haa ta'u malee waa'ee gargaarsa harargeessanii waa'ee maakii irraa ka'e maalif maakii walitti araarsanii akka waan jaartii lameen jidduu dubbiin isaan jirtutti isaan fidanii walitti araarsan waan kana keessa naa hime. Yaa laal dubbiin akkam taate seente anuuna ajaa'ibdee dubbiin kaayiroo kuni hedduna dhibdee jirti halkan ani guyyaadhaanii miti halkan walakkaadhaan badina godhaa kaayiroo keessaa maaliif seente ijoolleen kaayiroo kan itti wallalanii dura maakii fi mubaaraktu wallale maaliif maakiin gargaarsi mana kiyyatta ta'uu jetti mubaarakii gargaarsi mana kiyyatta ta'uu sigalee lammanuu ni wallalan waan kanatti wallalanii asliin maakii cinaa dhaabbatee haati faaxee cinaa dhaabbatte kun haqara jiru haati faaxee fi asliin maakii cinaa dhaabbatanii harka lafa jalaatiin duuban keessan haasawa maakii keessan kana namni akkasitti nagarree Allah waliin garuu akkasuma bakka garee tokko jira akkasuma yeroo hedduu wanni godhaanu aslii gaafannee wanni goonaa jana ani itti gaafatamaa bulchiinsa laggeeffa dalaalan ibsaa maaltu si galchee warra jettanii fi warri dubbatan an itti gaafatamaa bulchiinsa biyya alaa ministeera Kaayirooti ana ministeerri isaanii yoo waan an je'uun alarra maqan nin saaxilas tarkaanfirra fudhas nin barbadeessas Ameerikaan oggoo waa dha'uu barbaadee isaa waliin dhootati idduu tanaa waan haqa ummataa sanii fi biyya diiguu barbaadu san diiti akkuma ammaan tan diigaa jirutti yoon fadhee garuu kallattiin isaan nageenya buusu yaa'an kuni kallattiin nageenya itti bu'u isa dhugaatii miti isa dhugarratti rarra'ee miti soba kan dura araaramu qabu maakiidha sigalee maakii mubaaraktu wallale maakii mubaarak gaafa wallalanuu maakiin asliin mari'attu malee wanta takkan gootu okay asliin immoo abbaayisiiti jedhan beeknu abbaayisii waan ta'eef waan inni jedheen deemtiimi achiin asliin isii bira dhaabbate sigalee maakii bira dhaabbate achiin haati faaxeetti dabalamtee hoggana sadii ta'an mubaarak qobaa jira girrisaa tiktookii malee girrisaa kaayiroodhaan qabu sigalee ani seenuu ka'eetan bu'aa wayiin argadhu keessaa maaliifin seenaa jedheen dhiise malee silaa mubaarak cinaa dhaabbachuu barbaadeen ture akka dhugaatti sigalee maaliif jarri jarattiin bor araaramtee dheeti amma araarri kuni araarri kaayirootti quraana qabanii quraana rabbii qabanii kaayirootti kakatanii araaramanii kun kijiba soba guddaadhaan dhagaafadhu maaliif yoo jettee kun siyaasuma Itoophiyaa fakkaata siyaasa Abiyyi fi siyaasa Jawaar Mohammad fakkaata no Hawwoo fi Jawaar Mohammad fakkaata siyaasan tun yaa akkas fakkaata sigalee Hawwoo fi Jawaar Mohammad fakkaata yaa enna an wanni naagaluu didee anillee wallalan qaba eenyu wajjin jaartii aslii wajjin anamma yoo hoolaa qalee asliin nyaachuu hin danda'u mana mubaarakii malee ani ruuzumaa fi cinqama malee guddaa himataa jiraati yoo barbaadanii ayyoo asliin nama deemee nyaadheen baa rakkoo Jamiilaan irraan qabuun garuu amma ati dhugumatti fi Jamiilaan faraqaasanii waliin ooddamu onne fatiyaa waliin onneerra wallaahi naan ooddetti yaamanii si araarsanii ati nayyamni tuffii qaban nuti kiristaanillee sigalee yaa kiristaanni matsaafa keenya qabachuu hin danda'u quraana miti gaafinti ijoon dhaggeeffadhu amma gaafin sirraa qaban oduma sheerriyaa achi keessa jiru sheeni guddaa fi lamaayin guddaan achi keessa jiru akkami mucaan Abdii Geetaachoo xiqqashaan sun dhufee aslii fi mubaarak walitti araarsuu danda'e takka kana deebise maaltu keessa bakka kana keessa yaa kana keessa ani Abdii Geetaachoo gaarii hojjete ilma nama guddaati waan gaarii hojjete okay Abdii Geetaachoo shira kaayiroo hin beeku keessummaa dhufe sigalee mubaarakis aslis hin beeku wanni inni beeku hin jiru wajjin kolfaniif garuu tummoo sila Abdii Geetaachoo ni beeka akka asliin maakiiniif mubaarak wallalisa qaban sigalee gaafachuu qaba ture gaafachuu waan qabuuf dhiisee maaliif Jamiilaa fi aslii mubaarak jaartii mubaarak siduuna yaamee wali araarse maakiin namaa miti haati faaxee namaa miti walittiin araarsanii kuni shiraa jira malee maaliif ani araara yoo bu'e araara akka woboo fi waraana Itoophiyaa hedduu akka kaayiroo keessatti buufadha maal jennaani an hogganaa itti gaafatamaa miseensa kaayiroo bulchaadhas dhageeffadhu
dubbiin jirtu amma ummanni ifa ta'uu qaba jarri kun lamee wal xaraarame isin fakkaate hin araaramne Inara kaabaa yoo qabatanii iyyuu nagaan ta'anii jarri baatii sadii booda walitti deebi'anii san nu dhiiseet. Kaabaa qabannaan walitti hin araaram ijoollee kaayiroo namanii. tana dhiise annan beeka lammaffaa wanni beekuu qabdan ummanni oromoo bal'aa wanni beekuu qabdan dubbiin ka'umsi irraa kaate faraqaa maakiti yeroo baay'ee maakii yoo waa isa ishii gaafatan asliidhaan maratteeti yoo aslii raayititti godhe malees deebitee naman gaafattu yaada ja'us ni kakkaasan ummanni ishii homatu amma jaal dajuusii minaamineshii waa hedduudha jira kana warroota isaa maqaa moggaasaniif isin jaame ifama naa godhaadha warroonni kun hoggaa janii ishii akkas komatan akkamitti asliinis araarama kanaaf maakii osoo hin hayyamsiisin araaramedha. Tubbiin kuni asirratti amma ijatamiin laaltaati maakii tana. Aan dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa irra jaallatamuuf natti fakkaata. Wanumti sunuu kan dalagameef. Kan dalagameef miidiyaa irratti Oromoo gowwoomsuudhaaf malee sila araarri kan bu'u aslii badii qabaa Mubaarakis badii qaba. Abdii Geetaachoo keessaa nu baasi. Abdii Geetaachoo shira akkanaan beeku. Maaliif yoo jette asliinis no ani hin araaramu. Fatii maakii araarsi jechuu qaba. Maakii araarsuu qaba ture. Dura maakii araaramuu qabdi Mubaarakii wajjin. Borikoo yoo waa taate asliin ammas maakii irra ka'ee Mubaarakii wajjin wallalaa jechuudha. Sigalee kanaafuu anamma akka mataa fatiyaatti maakiin Mubaarak araaramuu qaban. Haati faaxee alaqlaaqii taatee dhufte. Malee ani sigalee gargaarteeti miti. Maakiin dhugumattuu wallalte alaqlaaqii miti. Haadha faaxee alaqlaaqiidha. Anis garuu alaqlaaqii ta'eetiin gidduu galee gidduu isaaniin galleemmoo ni arrabse lammanu bakka doolaara 500 naa kennee abdussee dhorkate jedhe sana akka miccitii keessa wali baastu baalageedha isiniin jedhe. Naa waraaban wallaahi naa waraaban dhugaan dubbataa jira baran waanuma jaratti meekun. Inna bakka sanatti maaliif wal hamattanii waan nyaattan gadi baastanii jedheen dubbadhe. Sanarratti jaartiin aslii na xamaddee na qabde. Na jaallatti turte. Angaruu eenyuuf hin gargaarre. Asliifis hin gargaarre, mubeefis hin gargaarre. Silaa garuu atuu mubeedhaa gargaaree jiraate. Maaliif maqaan na bade kaa? Ani namaa miti nuti quraana qabnee kakachuudhaaf qaraaneen beeknu moo quraana qabuun nurraan bareedu moo ana maakii haadha faatee maal goone jara? Indee maal gooneen naan quraana araarri bu'e guutumaan guututti kaayiroo keessa hin jiru jechuudha. Araarri bu'e hin jiru. Kijiba. Anga maakiinii fi Mubaarak araaramanutti araarri wayiin jirtu. Injiru. Kan Oromoon beekuu danda'u qabdi. Oromoo kana gowwaa horayyii shaayiqixal hizb zimjattaniin oofaminaa ana naqaxaradhaa kaayiroo keessa. Wallaahi kottaa puush naa godhaa laayif goolii koo tuqaa na jajjabeessaa. Waa'ee puushii haasoftaa si'ati. Waan dhugaatiin haasofadhaani waa'ee puushii haasoftaa. Wallaahi waan dhugaati barnaa silik. Nasa afaaniin dubbadhaare ibsa. Nasa afaaniin dubbadhaa. Amma abdii Geetaachoo dhaggeeffadhu. Atis Mubaarak jala luxu jettee Mubaarak jala dhuftee ustee cubbuu hin dalagin. Dubbii bakka irraa jirtutti sirriitti walitti araarse. Sana jechuun jarra kana lameen ana ammallee walitti hin deebisan. Maallaqa baasuu qaban. Maallaqa wallootis baasuu qaban. Maallaqa harargee baasuu qaban. Ammallee akka nyaatanitti jiru. Yoo waan kana ana keessa naqina. Badi ammallee hin baafne maallaqni sun laa ilaaha illallah. Maallaqa akka godhanii maallaqa abarta wayii wallimna janiiti. Maqaa ispoonsaraan bitatanii taaka. Wallaahi maallaqni hannaan dhufe kan Mubaarakis ni nyaadhama kan Asliitis numa nyaadhama kan Abbaa Abdiitis numa nyaadhama wanni isin zallamtanii fiddan numa nyaadhamtan kana amana tana fudhaati amana wanni isin achi barbartanii nama asii waliin dhootanii kanatti dirtanii kanarraa shawwaddanii fuutan abadan isinin sifaa'u. Kuni gooma dhugaati rabbiilleen dubbatee jira siigalee wanni ati zallamtee fiddee siin sifaa'u siin jira. Ama ati fayyuma laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah itti deemta malee silaa oduu amantii beektanii sirriitti waliin xuuxanii haqa ummataatis ifirraa eedan waan ummataatis ni qusattan ture. Akka cubbuuxanii hoggama dubbii wal cubbuuxan takaratarratti wal gaafatu ta'e. Mubaarakis asif fidee taratti intarbii godhee hatta haga waan dhibdee isaatirraa kaasee waa maras adda baafachuu ta'a. Abdii Geetaachoo kana dirqiin araarsijee fidee ta'ee Abdii Geetaachoo isaa maattu sin araarsijee dirqiidhaan sapiraayizii sun godha jee sapiraayizii warra kaayiroon jirtu. Sarfamera ta'unji wallahi Mubaarakis ni beeka Asliinis ni beeka Abdii Geetaachoo sarpiraayizii dha jedhee jarri intini qabu
insobani wallahi bekani namni pranki wal gode jiru takka dhugaadhaan kaayiroodha insobani anuma walitti soba namni surprise wayin jirtu walitti maniti ha insobani wallahi insobani ara uftani na ajjesani ka ara insobani ammo quraana kan isaan qabani kakatan isaani waddaatani jiru quraanni akkanatti qabama maaliif quraanatti qabatan jedhani isin ajandaa godhachuu qabdu baroroma akkam teessa wallahi laazim namni akkamitti atu waddaatiin quraana qabata dubartiin baateetti waan isitti dhufu ni beekna sini galee irrimo yoonni fincaa'ee mana ba'e maaltu beeka deeyyoom waddaatanii naaniyyi jarri quraana qabatanii kakatan jedhani oromoo gowwomsuu bira taranii quraana qabachuudhaan nu eegalan what happened oromoo ha irrafina ofirra raftanii jirtu oromoo yaa hanga isin ajjeesanutti eegdan hanga isin ajjeesanii isin qalanutti eegdan sinitti meeraan hanga qalantanutti hin eeggatina taaptaabnaa godha isinis naxaaloo hin limlafallu sanii quraana sana akkatti maal jansee koo qabatan kam jaanjansi akkana laal barbi bitachoo ani amma qulqulluu miti gaa quraana xuquudhaa si galee kitaabuma wayii tokko fidimee nagarsiise ente bakka macaashaan godhattan jechuudha nuti endeena jenna awwalin itti amma sheerraaditti komiin qaba soo sheeniin komatamu hin jeenaadha abbaan fadhee ilmi namaa ta'e kan komatamne hin jiru maal komattee yoonaan jettan maalifi haga tana duraatti dhiise eega waan kana godhuu danda'e maaliif haga abdii gataachoo dhufee wanni godhu maa eegaa yaada jiruun isarraa himata qaba dubbii sana fuudhaati biraan nagaashi warri waraabadhaati daddafa taaptaaf godhaa waraabbadhaan nama tokko sodaaddu'an amma wayin jaraa arrabsee sobaan jedhe araaramni jara kinooti quraanaa abdii geetaachoo dhaabbatee jira egaanu ani wanni naasinitti si waame surprise godhe kara biyyaa galuun deema na akka waan takka naa hojjettaniin barbaada akka waan takka naa hojjettaniin barbaada oromoo mubaarak isin hundinuu na qoy quraana isaa fidate guyyaa surree kiyyan qaqallalee an gola quraana gubbara kaane dubbii sabbarna dhibdee bar haya ishi akkana godheetu mubaarak immoo jarjaree qabate dafee lammaffaa mubaarak wal taraarsuu qofa asli mubaarak wal taraarsuu osoo hin ta'ini asli mubaarak qofa wal taraarsuu osoo hin ta'ini yoo dhugaa taate hafarsoo fi usmee fi mubaarak wal taraarsuu qaba ture kiyyaanis. Jara hafarsoo nurraa dhiisi warrumti kaayiroo mee nagaan haa ta'anii. Dura ati faaxeetti na araaramani mubaarakiin. Hayyee. Maakii achiin mubaarak qabi jennaan mubaarak jarjaree quraana qabate anta. Asli yadda fidi gizee jedhu asli qabe. Fidi Jamiila fidi Samiira innaan siiduunaanis luxxa gootee irra keesse. Reediin hin baqate. Abdusseen hin baqate. Mee reediin abdusseen maaliif baqatan akka kijiba ta'eef beekanii miti. Kanaaf baqatan. Ogo ruuza nyaatuu barbaadan keessi nu godhattan qoon. Nagaa walitti dhuftanii ruuza keessan hin dhaattan yoo namni isin arge dirqama. Yoo ajandaan godhan. No wallahi wanni kun sirrii miti jara keenya dhuggeeffadhaan haqaan isinitti mana haqarraa dhaggeeffadhaa laal namni kursirraa walii kaa garuu haqarraa waliin koo abbaa fedhe laal dhaggeeffadhaa abbaa fedhan haqaaf bootaa takka gadi lakkisuun isin galtee isin if jaalachiisuuf bakka wal jaalatanii walitti argaman no akkasii miti maakii fi mubaaraktu sirriitti wallole san boodan asliin gubbarraan irratti wallole sii galee asliin gubbarraan mubaarakatti ka'ee wal tuttuqan malee rakkoon akkasitti mubaarakii fi aslii iddoo jirtus hin jirtu yoo dhugaa wal taraarsuu rakkoon jirti ati duraanuu sukkaara dhukkubsattaa ati hin jenne aslii wallahi laaziman ummata kaayiroo ati duraanuu sukkaara dhukkubsattaa dhibee biraan qabdu ati duraanuu wallahi hojii seenaatu turkii bashannanuu deemtaa amma ogo akkam jaan amma abdii gataachoo akkam godhamee quraana ogo qabatan. Quraana ogo qabu qabsiisee gaashii qabatanii jiru harka wal qabatanii jiru quraana irratti. Qabatanii waa'ee ni jeesan hin jaalesi. Afoonaan illaayi jedhe. Afoonaan illaayi. Quraana cibee. Mubaarak Aslii Samiraa
جميلة جميلة ولتي أفونان الله يقرأ كل لوفتني واني قرآن في دير فيف أني أكسي ولتي كل لوفتني نجاتها تاني أوكي أما تقول تراني تومتي إنن ولا جرى على اللي بيقول لي سري بيتي بارك سيجارة أنا جانكم إنن يا كل لوفتني تو إنن أشيد بقى اسن أما بودا فاميلي لا بقى منا من جد الدباسة كأ جارتي مبارك تكلم أوللتين بيتو مالي الدباسة مالي مبارك في جميلة ولد أمت تشيسني أفوتهم جت تشيسني جارتي مبارك فوري أبدي جيتاتشو كاي سميرة جد كاي أصلي جد جرا كان تيسيسه والأمت دايسين جد والأمت داك يفون عن الله ولين جد أمش أكيد مناباتنا لا والأمت داسنا والكيرا ويو مالك جارتي ولي كيرا إيه ما أرارس الريبو خكبون دام ولي كيرو دو والأمت دام maal khijiba wala madda khati an jarti lamen sa wala na garre an jarti mubarak argetum be wallahi lazi jarti mubarak midera argetum be kon wala madda min amne shi disen ta kawal ka yersisu yo dugumal haya shera yo chitti mal dalage menati ito fi me wan kabaran bizin te bar way ko pe jawar sane fi samu aci jirami tinis la ila da bakka saranjiru la bakasan ni jirabo no guyyaa lammaffaa abdii geetaachoo affeeruu waame malee inni waa'ee dhimma kanaa keessan seenne shakriyaati. Abdii geetaachoo yaamee jarallee baga walitti araaramtan jedhee qaaqiyyaa bitee fi dawrii bitee malee waan akkanaa keessan galle shakriyaati. Shakriyaar kiriiriidha. No. Nu gammachiiste gammadii jedhaniin abdii geetaachoodhaan. Okay. Ante taarik. Sambooda yoo amma. Anaa namni laayif godhi guutuun jiru Oromoo kottaa naa guutaa malee. Baaboo diidamarraan kaadhee baaboo diidama guutuu turaniiti callisi namni laayif goolii maaree. Hayyee. Amma dhaggeeffadha laal wanni nuti dubbatu jiru wallaahi Oromooti jiru akka qalbiitti ilaalina wallaahi laziim. Nammeeqa namni ka'umsi isaa dubbii ka'umsa laal dhibdee gositti dhufte madaa bakkuma sirriitti irraa kaata san irraa wallaanan si galtee. Wanni asii bakka biraatti dhiisanii jala kanaa ol koraniifis hin jirtu. Mubaarakii fi asliin daayirektii waliin xuyinni. Faraqaa maakii fi mubaarak walitti araarfamuu qaba. Itti aansee immoo haadha faatee itti aansee aslii. Siree galee wanni jaartii lameenis wal gootas hin jirtu wanni nuti akkas akaabbadanuu ni jiru. Amma lammaffaa immoo ka araarsuu qabus nama mubaarak wallaahi doonna mubaarak kunis rakkoo qaba beekta. Ayyaazin bakka izzi ilaala maraataa wajji maraannee bara. Qoy waan isaa kun humna dhibee jira. Qoy waan isaa takkatti irraa. Ati deeggaraa Mubaaraki. An deeggaraa qaati malee deeggaraa abbaa miskiinati malee deeggaraa nama tokkooti miti. Yaa ko Mubaarakis garaa xaliilaa asliinis garaa xaliilaa garuu maaltu jira seeti. Naalliq amma maakiiniif Mubaarak araaramatti ani ijoollee kaayiroon amanu. Maakii araarsuu qaban. Bombodinoo kan naagaa'is. Wallaahi maakii araarsuu qaban. Biyaansi maakiin araaramuu qabdi. Ay ijoollee biyya Arabaa sa'aatii kana rafanii bar malee silaa nu ho'isanii naan moraaliin kun jedhufe waa hedduun isinitti himaa silaa waa'ee kaayiroo. Amma isaa bor galgala isaa toora maqribaatti hin seentu. Ati si araarsanii? Na yaadannee. Abdusee yoo akkamitti araarsan? Abdusee akkatti Mubaarak jala xuuxuu jaadha ilaalennee dadhabne guyyaa sanii. No, in araarsine. Abdusee in araarsine. Abdusee maal araarama ofiif jiruu isaatu nu wallalee jira. Jiruu isaati na tun araaramin namaa wajjin araarama. Jiruu isaati maal irratti wallole? Bakka kaartaan harkaa badeera qulfiin jireenya harkaa badee jira ofiifu. Kaartaan jireenyaa kun kan maaltu maal ta'e faayyee galatuun. Naayime. Qulfiin isaa harkaa badee jira Abduseen ofiifu. Maal ta'e? Bakka antaniidha ምንድነው በቃ ኑማ inni gira gabbeeni jira TikTok dhufee seenuudha taphachuuni barbaada akka ijoolleetti garuu hin taaneef si galee qulfiin harkaa miliqee jira jireenyatu harkaa gira gabbeeni taa'ee maallaqa nyaatu jiraatan hin dhaggeewa ambar bulchaa kaayirootii gonjoo bar waa malee miti waa mara kuban qaba bar maal nyaate dhalarraa taa'ee nyaataa dhalaa dur nyaatee jira malee amma dhalaa dhumti miizoo kennitu jirtu amma habibi Abduseen dhalaa diiyaaspooraa xabbasee taa'ee irraa nyaataa jira. Taa'ee halkan. Diiyaaspooraa yaan ergitiif garuu ijoollee biyya Arabaa dur waan nyaateef miilli kiyya cabee jedhee miila isaa ashagee kijibaan waggaa meeqa nyaate harkaasi galee amma immoo hin jiru namni isa nyaachisu hin jiru.
quraanaan qaraajee zuumii keessa deemee zuumii keessa ijoollee biyya rabaa kana guuraa takka sadhuman dhage. Abdusee anda sitti ma anda geeffa daalaan waan takka takka namni natti fidee mucaan kun akka nu godhe akkana jaa namarraa gabbeen dubbadhu. Keessa ijoollee kaayirootan akka waan abbaa isaanitti akka waan itti gaafatamaa isaanitti natti himatan ijoolleen dhufanii. Sinii galee yoo sirraawaa yoo sirroonne immoo likkin isin galcha abbaa fedhela abdusee yettaa wanni yettaa rammee jetta rammeellee nama tokko natti himati milyoon takka rammee natti himatti. Ara rammee wallaahi miskiinaa. Miskiinaa garuu maal ennaani yeroo hedduu natti qoosaa akkana jaalatu natti fakkaate garuu hin jaalatu. Maanatti taphataa. Ta'e inji jaalala miira hin jettu isiin. Yoo ishiti rammee hoggoo ammas giiftii puushitti godhee fatuyyee tiyyaa bareedduu tiyyaa sillubbuu tiyyaa jannaa yoo ishiti na jaalatatte ishiin waan argatte. Sarakkannee bar. Kana boodan seerannaa kaayiroo takkaan akka dhuftanitti himanne dhugaan isintiin barbaada. Maal ennaan araara eegaluuti. Diisi rammee diisi ngi kijibani waa'ee rammee abdusetti na deebi'ime abduseeni dhalaakoo dur inni ibsaan miila na cabee jedhee beekaa miila ashagee isa ashagan sanaan waan adiitiin ashagee miila isaa dubartii akka jirtu dubartii biyya arabaa. Abbaa fadhi dhokeessuun barbaadu urjii dhaggeeffatu nama namni natti himate mara numa himan. Ammoo rakkinni kiyya kanaa bara guddaa xiqqaa kabaja qabaa maarreen beeku bara. Namni tokko natti himate taanan abbaa fadhi mani bakka mani. Asin amma kabiraa dubbatanii miti wallaahi sheekhi shariif nama sheekha natti himatee jiru sin jedhu waan seetan sheekha isin amantan bakka kaayiroo tana keessa. Sheekha maal godhe? Sheekha natti himatan wallaahi lazim. Maallaqa nyaateedhanii moo? Maallaqa inni nagaamiisi waan garii naasawan miidhamu. Iddoodha naasaanii okkee. Maaliif agarsiistisi daabboo isii biyyaa nyaattu? Daabboo isii sassaabbatteen teessu sheekni ni ilaalu jedhanii daabboo. Sheekha sirri ilaalaayyuu. Nama biraarra sheeka sirriitti xiinxalee ilaala daabboo hara. Waatana sin dhageenye tanas. Wallaahi sheekni ni ilaala eenyu sheekni qulqulluudha kan jedhe sheekatu ilaalaa iyyuu irra. Sheeka ilaala. Yaa sheekatu ilaala ijoollee waxxaatiirra sheekatu ilaala ibsaa. Amma ati dhaggeeffadhu. Anama fakkeenya deeggaraa jawaadha. Anamma harka kana ni gartaami. Yaa. Eegan jawaara harka fuudhee dhiqadheen beeku. Hindi kadhu jeetin taa'uttira. Hoggaan kana jiru waan abiyyii keessan kana abiyyii keessan godhatanii warra jimma bulchuu jira abiyyi Itoophiyaa guutuu bulchuu jira. Woo jettanii maal? Okay. Yaa abiyyi miila isaa jala bulaa jirta. Sigalee Itoophiyaa miti alam guutuu biyya faranjiin ulal miila isaa jala gajjattee bulaa jirti. Kana beekadhu sigalee jaallatanus jibbitanus abiyyiitu sin jiraachisa abiyyiitu sin ajjeesa. Wallahi wallahi jaalanus jibbinus Allaatu nu jiraachisa Allah nu kaasa Allah si jiraachisa Allah gadi siin jedhee bar Allah gadi firoo mangisti ay giftara dhufi habibi pushin godhamne gaalaarin ko duwwaadha nin faarsaa dura baate shiqqalaadha kunis enna deeman wallahi shakkalkum firoo onne dimtuun kennitu eenyutu kana naa kenni jedhee firoo de galare siduna keessa galaa ol taagna galime gali onneedhaan gali ምናምን gali yaa kisingin galin amma siifin hima okay Abiy Ahmed jechuun Itoophiyaa guutuu bulchaa rabbii gadin jedhe malee rabbii ol isiin jedhe eenyuun naanni Abiy Ahmed kan rabbii ol nama bulchu maan nawsu garuu ibsaa asittimu baay'ee jawaariif waa'ee abiyyiif jawaar akka waliin mari'atanii qabsoo kana qabsaa jiran ni beektanii garuu girrisaa yaasuudhaaf malee jarri amma jaallataniiti beekaati bar. Xiinxalli warra kaayiroo guutuun giiftii malee siyaasaa xiinxaluun beekan. This is money. This is guutuun ijoolleen kaayiroo feemasoonni xiinxalli isaanii akkaataatti giiftii butatan malee siyaasaan xiinxalan wanniin xiinxalan dubbiin xiinxalan waa'ee. Namni siyaasa xiinxalenni biyya faranjii taa'ee siyaasa xiinxalu beergarii isaa nyaataa makiinaa keessa luka isaa kafannise mannuu dalage akka jawaar dalage inni biyya arabaa jiru ruuza isaatti dhahaa waa'ee jawaariif waa'ee biyya haasaa maaltu na dhibe abiibii giseen galu meeqan shakkaladhee istiisanti shaqqiyyaa luka gabbaa qoe akkasa butamee ilaalamaa barakkan wi
سلاس وي إن شكل يا بابا يشكل لي سيجارة خنا لا لا نوتي سيجارة ماله ما تنو دي بواي أبي يفواي جوار منا قبان يوفر أول واي أرارا سند جفدا واي أرارا سند نرى بما واي أبي في جوار سيمتي نما بيخو إيش إيجالي نما بيخو وجنا سا أتي سند جندوما كسر خسوا فدا يوفر أنا هركي خيّتات إلى ما تندكم إلى ما تي أكم صوب إمسا مئة والله جدي ككر هركي خناقة إيه أبدا كمين يا man kaninya man nyata man kaninya ambara je barla fatu haga daka jawar ilillin tatuna da walani bilbilak ya barbadani nyaadu nan janitti haraka kana inu wandi kadu sinje akatina sitte fesala taka fesala takaw njera kanya fesala takaw jana ma tiga garangu batin fatu tas gabay fikar no baka sawiyo libbu أنا من دران برا نما جوار I love you جارتي لما ما نقولنا نتني رومان دعرتو إني تو متبر واي جواري واي أبي جينا نقولتو أنا سياسة كيسن جرا بيبي نبريدا يا فتو نبريدا أنا بدي أنا كارو جرمرون جالنا نبريدا جوار والله جرمرون ودوالو إبسا حبيبي ويا جرمرون بر لا وندا نكمي مسلو كأبي جينا كجوار وندا بيمسلو جرمرونو هكا يودو والله جوارتك أنا أبي في جواري جرمرو برتي سموني بر كونيتشا أتجال مرون تجيفت متى تتواي جيفت في وني سترهاس يا مان تمد دفت النجرة دبي ريفو تسن دبي أراراسن إرد يبي ومن رمو بلا لالو دندو كابا أرار يا بودي غرا ميكاس سيته غلي غرا سا مقريبا تور أسري جولين بيجارة بانكو أكني جرابو كابا يا abdi fadis wallahi warna anje de gese jawar jolle fadis sin anje jannan jolle char sin anje jen sanin akay bete jen bo na to hobleti jarri to ko masi mobile sare se jenar ka ana haso o fati bar simbar sanidu siyada de wallahi lazim abdi fadis to hali masin ko khanate tume abdi fadis gor eji la ilaha illallah وانا ما بقى على مرة الدنيا رانتني دبسه وفكي سارة جوارين دبسه أنتي سو يمودو سو ساي بقى دس لالك وانا تبيه سو وقاعد نمي مالنا أنا واي متبر وانا تبيه قبضو ننجالا ده بقى بس خلاص أنا وانا نقول أودو إني توبيات أنا وغير قلتشي وغير قلتشي في لاچ سير أمام سيسي نمن جالا ده بقى خون جالتو كو تكسيسين أبا جالاوني نانجني تنابين نما الزجاج كم أغني بيجي متلاصو عرلم ما نمسو سلامة نميك والله نميك جيفت الأمبر ناخني أعرف سنانجني نقولوا مودين تيجي نم تنديم تملي الرسول سنفر نما مودين تيجي أعرف سنانجني توسام ماله نما ندعو نميك أنا رفسي واميك رابين أسر راسلا أكم أنا ملال فاتو إنداون براتي فولا خنا harka kana go jaso jurtu bar aka jawar taso qabda don't forget oromon cabun qabdu sana boto akatna sa aka jawar tana sa wani nasi aka abiyitinuti alle chamarata to kot lencana jisaji warre arsida jawar abiyo marata kana niru fajani video san dagge fadde tun komle wallahi geze video san ni du fajani e gani marata jesi inni nya lencanya dame inte simak mak samoni sumali ga masamu bara jawar lakafu sadi bara na gale jirti bara haja ana ma abiyiste jawar ste garu jawar nan jala dan male nani abiyu makana nutti fi isa akkanu nutti fi detta ka fada yagodu mak sa auji arabak hara جوارتو أبي يفيدي أراربك تونجي والله قالوا أدبدو جوار برا بيين جوارين أتو أجسو بربادك آتا منو ما يداتون قلتين تلو وريه دبرسا قالوا والجالة جري قدو سانين قالينا أجسو بربادن أبي آمن ما ننمي قلال دانتاساتي ميتي سيقالي إنا دقمو أبي جوارتو أبي يفيدي منامن أكايسن أوف جالة تن قندمان تنمو قلت والله إيه ربا
Laaki gandummaa miti arsii keessaa takka amma ka'ee arsii keessaa mootummaan takka ta'e harargee Yaa keessaa dhamaatu. mootummaan Abiyyi Ahmad Ali. Ahmad Ali. Yaa dhamaatu. Ahmad Ali bar. Ahmad Ali dasee. Wanni irraa ka'eeti. Dasee carcar harargee irraa ka'ee. Harargee keessan dhufee abbaan Jifaar akka quraana beesu waan beekuuf fidee wanni galche malee Abiyyi bar warra harargeeti bar. Harargeedha Abiyyi. Urjinaalee Abiyyi Ahmad harargee. Wallahi galchitanii harargeetti keessan ta'e. Yoo akkana godhee siyaasan fayyadamaa buusa. Harargeedha Abiyyi. Gaafa dhabbaa feete noo. Haadha amma abbaadhaan. Mashaallah. Haati daseedha. Haati daseedha. Abbaan harargee. Goota eenyu jibba siluma? Eenyu? Goota eenyutu jibbaa? Mootii eenyutu jibba? Mootii barni. Irratti wallaltu ganaa Abiyyi Arsiidha jechuu deemtan. Ganaa Abiyyi Wallagga jechuu deemtan. Ganaa Abiyyi Wallo jechuu deemtan. Ganaa Abiyyi Baale jechuu deemtan. Ganaa taa'ana laala. Taa'a. Warri jawaal jaalatan dhaqaati koofiyyaa takka takkaati waa'ee jawwee haasisa. Koofiyyaa takkaa miti abaaboo kenninaa nuni naasa. Maal godhin natti anna lappaasiftan uummatoo. Nama haasiftu osoo beeytanii wanni asii dhuftee ishiin asii kana wanni attumaan achuma qolfii itti qaaqootaniituma. Raamiyyee. Itti muddin jettaniini wanni asii muudii na balleessitanii maal? Wayi. Namaa beekaa gaa cinqiidhaan kaayina gisee. Jimma keessaa silaa giiftara hin qabnu geemara malee. Wallahi jimma keessa ijoollee jimma geema qabna gaafa jedhan hin qaanfadhaa bara ibsa. Mee wallahi. Ijoolleen jimma geemara malee giiftara qabdi. Raamiyyee I love you. Thank you galatooma. Eegaltee laala amma achumaan deema durutti hojii dheettanii garuu. Ijoolleen jawwee tun bar harkaa nyaatanii. No meerra waan kennin ijoollee jawwee miti nama na jaallatu naa kenne. Ijoollee jawweeti wallahi ijoollee jawweeti. Jawwee malee bilaash jawwee malee bilaash. So akkasii jara keenya isinitti haa tolu fatu iyyachaa waqaan. Maal tateessa? Ho'i kaadhumatu geemiin. Amsiik wallahi. Baga gammadu jawaare wal agarte. Jawaare wal arge harki lammatti inni kan yaade zaare kan galmeessa jiru. Jawaar dhufanii abaaboo naa kennan galatooma umrii dheeradha. Jenesbuu karatti galmaa jeetiin deemuu jira ani. Jenesbuu karatti galmaa qaba maaliif ennaan jaalala jawaari maali qaalichi tokko Cristiano Ronaldo jaalala Cristiano Ronaldo jee maraati. Hin beekamne addunyaarratti. Maal agantaa kanis wanni jee jawaar kana jaalala isaa qabu yoo mul'ifadhe maal beekamullee baadhu duraan hin beekamne noo kuma 500 waliin qabaawo. So bakka nan jaaladha bakka lubbuun dhabaaf. An siyaasa inuu odoo siyaasaa dhiisee taa'ee kaddamneewu Awurooppaa tarfinne bas shaawwee. Ma haala akkatu waan rakkoo uummata indaamu jawaar. Ibsaa waan sitti ma asrii irratti ni galtaa ijoolleen biyya Arabaa yeroo sana ni seenanii dubbii kana booddee kaasee dubbanna. Bakka rakkoon qabu. Bakka yallachaa onarraa ba'i an ragaxaa eegaloonnaan walitti erganne. So akkasii isinin jaaladhaa isinin kabajaa. Wallahi ammallee irra deebiitiin isinin jaaladhaa hundi keessanuu. Bakka warri harka dhiqadhu ottamee qoqqoodota akka barreessa dhiqadhu ni gaa warreettan. Garuu seenaan galmeessaan dhiqadhu jechuun deema. Dhiqadhu. Warri jawaar harka fuutan guutuun viidiyoo sana irratti duutu godhaa footoo teessanii wajji. Sagalee sana irratti laa duutu godhaa. Dhiqadhu warreettan ni barreessitanis warri dhiqatin jettan quxurii lama. Hindi kadhu jeetin halaka ta'u jira beektan. Kanaan man baradhaa kun kophaa isaa dhiqatuu dadhabee jechuudha. Maali bakka harkuma akkatti jawaar fuudhe kana inuma dhiqu. Hina guyyaa meeqaa ara guyyaa lama inuma dhiqutti hin jiru. Dhugumaan dhiqatutti hin jirre uummata. Ni maraadhe si gisee wallahi lasii. Jaalatti namaatu nama wallahi viidiyoo sana irratti beetin laala. Wallahi boo'inaan jette qalbiin tiyya. Maali ennaani nama bar qilleensa haasa'u isaa poostii takkittiidhan guyyaa tokkotti warri naarrasitaniif dantatee saniin nama tokko bakka isin uummata kaayinaa bara isin cubbuudhaan harkaa isinitti maal dhaggeeffadhaa. Nama guyyaa tokkotti karaa cufaa Oromoon guutuun ardhaan tana hiriira no wanni isinii galuu qabu girrisaa dhaggeeffadhaa. Miskiini duraan numa bitama miskiina bitamee kan godhata.
baga bitamtan bitama miskiinni rakkoon qabu maali nani waan si baasu dalagi anamma nam tokkorra waan barbaadu bu'aa takka namarraan barbaadu soo saniif hin bitamu illee hin fadhu namni sana bituu hin danda'u garuu immoo waan keessa kiyya qalbiin tiyya na feete akka qalbiin tiyya na feete gochuu mirgan qaban soo Itoophiyaatti gaafan Itoophiyaa jiru san akka qalbiin tiyya na feetee fi akka qalbiin tiyya waan gochuu barbaadurraa fadhii namaa jala deddeemaa turre faamilii fi kontiroolii kanaa fi kanamar amma immoo akka qalbiin tiyya na feete ta'uudhaaf abbaan ana jedha dhoorguu hin danda'u. Abbaan ana jee bakka bas khalaas osoo girrisaan kun akkasii girrisaa miti samii jechii walitti beeksitanii jechuudha. Kanaafuu roobsaan dhiqadhootte hin dhiqadhu haga laala bara harka jawaar qofan fuudhee seetan uummata dhamaa bara ni ilillis dubbisee jawaaris dubbisee bara wanni jee bada wana seetanen jaartillee wallahi taarikis nama kan sarraatu bakka. Jalalaan qabuun tagaraa sitti baafadhee si amanee abdii fuulduraa. Akkas isinitti haa tolu ishii isinin jaaladha.